Ashamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota golollee miidiyaan torkee oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu waan abuunnaa waa beekoti duraan dursaa hangafoota oduu. Humni fiinxaleessaa faannoo aanaa fantaallee taleellaa raawwate. Raayyaan ittisa biyyaa fi dabballoonni mootummaa uummata haleellaa faannoo irraa hafee qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'e wabii tokko malee gara qe'ee isaaniitti akka deemaniif dirqisiisaa jiraachuun himame. Humni fiinxaleessaa faannoo aanaa fantaallee taleellaa raawwate. Humni mankaraarsaa Amaaraa faannoo ofiin jedhu shawaa bahaa aanaa fantaalleetti haleellaa raawwachuun humna addaa poolisii Oromiyaa jumlaan ajjeesuun himamee jira. Gareen faannoo jedhamu kun haleellaa mootummaan federaalaa isaan irratti raawwateen kan bututan lolicha dirree Oromiyaa irratti taasisuuf ittifachaa jiru. Guyyoota muraasa duraa godina Wallagga Baatti haleellaa raawwatanii lubbuu ilmaan Oromoo 40 ol erga dabarsanii booda fuula isaanii gara baha Oromiyaatti deeffachuun aanota akka Fantaallee fi Boosasitti haleellaa raawwachaa jiru. Haaluma kanaan haleellaa raawwataniin humnoota addaa poolisii Oromiyaa konkolaataa tokko irra turan guutummaan guutuutti fixaniiru. Gareen faannoo kun meeshaa waraanaa Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa Fantaallee jiru keessa kuufachuun battala humnoonni addaa kun garas imalan haleeluun guutummaatti barbadeessaniiru. Sabarraa dhalatee dararuun haala suukanneessaa ta'e kan ajjeesu poolisiin humna addaa Oromiyaa siyaasaa fi ergama warra nafxanyaaf hojjetus haleellaa faannoo kanarraa hafuu hin dandeenye. Gareen faannoo kun caasaa isaa siivilii fakkeessuun magaalota Oromiyaa Adaamaa, Bishooftuu, Gobbaa, Mojoo keessatti kuufachuun waldaa Bataskaana Ortodoksii immoo akka kuusaa meeshaatti fayyadamaa jiraachuu odeeffannoo arganneen qulqulleeffanneerra. Akka maddi keenya amanamaan nuuf himutti gareen faannoo kun godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf akka jiran maddi odeeffannoo keenya farreen kana keessa jiran nuuf himaniiru. Haleellaa humni fiinxaleessaa kun raawwateen hidhattoonni Oromoo Fantaallee akkasuma uummanni Oromoo Fantaallee haleellaa kana ofirraa qorachuun garee faannoo kana barbadeessee ofirraa deebisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa fi dabballoonni mootummaa uummata haleellaa faannoo irraa hafee qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'e wabii tokko malee gara qe'ee isaaniitti akka deemaniif dirqisiisaa jiraachuun himame. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaatti raayyaan ittisa biyyaa kan uummata fixe waraana bilisummaa Oromooti malee faannoo miti jechuun bifa doorsisa fakkaatuun uummatatti yoo himu viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irraa raabsamaa ture ni ibsa. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi kaabineen aanaa Giddaa Ayyaanaa hoggaa marii hawaasaa waliin taasisan uummanni yoo araarri jedhamu taasifames ajjechaa fi saamichi humnoota kanaa nurraa hin dhaabbatu jechuun gadi fageenya ammeenyummaa garee kanaa ibsuuf yaalaa turaniiru. ምን ስትሰራ ነበር እስካሁን ድረስ ማለት ነው? ዛሬ ነው እንደተወለድከው? ምንድነው የምታወራው? እውነት ከተነጋገርን ማለት ነው። ውሸት ተታወራ ወዲህ ግልጽ ነው የምንነጋገረው። አደብ ገዝተህ ከተቀመጥ ተቀመጥ፣ ካልሆነ በስተቀር ግን ግልጽ እንነጋገራለን ካለ ፋኖ ኦሮሚያ መሬቱ ላይ ነቅሎ የነበረች ዛሬ 3ኛ ዓመቱ ነው። አንተ ስንት ዓመት ነው? ስንት ዓመት ነው አንተ? ስንት ዓመት ነው? ወደ ታውራው ግንባር ወኛ ከታች ፈጭቷል ሸኔ Oromo keessa dhalate Oromo gurgur din birayu lakite barbaadu waasa Jimaata Rabbi fulbaana 15 bara 2023 humnoonni Amaaraa uummata konkolaataan Naqamtee irraa ka'uun gara Giddaa imalaa turan iddoo addaa Andoodee Diichoo jedhamutti fixuu hordofee uummanni magaalaa Giddaa Ayyaanaa hiriira ba'uun ajjechaa kan akka dhaabbatuuf gaafachaa turuusaas ni yaadatama. Qondaalli raayyaa ittisa biyyaa hiriira sana irratti haasaa taasisaa ture kan isin ajjeesee fi isin buqqisaa ture waraana bilisummaa Oromooti malee faannoo miti yoo jedhu uummanni immoo faannoodha malee waraana bilisummaa Oromoo miti jechuun qondaala kanatti yoo iyyuu viidiyoo kanarraa arguun danda'ameera.
ummanni kan nu ajjeesuu fi kan nu buqqise faannoodha malee waraana bilisummaa Oromoo miti yoo jedhus viidiyoocha kan dhaga'amu immoo qondaallee raayyaa ittisa biyyaa sagalee dursaan yoo ummatatti dhaadatu viidiyoo qoodamaa ture irraa mirkaneeffanneerra. Guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa milishoonni raayyaa ittisa biyyaa fi hoogganaan dhimma nageenyaa fi bulchaa aanaatiin durfamu gara ganda Andoodee Dichoo jedhamu imalaa turuu jiraattonni nuuf himaniiru. Ganda kana kan deemaniifis humnoota Amaaraa kanaan walitti araaramuun ummanni qe'ee irraa buqqeetti deebi'uu qaba kan jedhu ta'uu maddi keenya nuuf himeera. Kanaan duras ummanni gandoota sanarraa buqqa'ee ture qe'ee isaatti deebi'us irra deddeebiin buqqifamuun ajjeefamaa tureera. Ammas iddoo nageenya amansiisaan dhufuu hin dandeenyetti ummaticha balaa biraaf saaxiluuf jedhu jedha maddi keenya odeeffanne. Milishoonni naannichaa eengaddaa fi kaleessa gara Andoodee Dichootti gadi bu'uun milishoota Amaaraa waliin wal arguun dhimma araaraa irratti kallattiin kaa'amaa tureeras jedhani. Haa ta'u malee milishoonni Amaaraa kun fedhii araaramuu hin agarsiifne kan jedhu maddi keenya hawwii fi kaayyoon isaanii uummata Oromoo fixuun dachee dhuunfachuudhas jedhani. Kaayyoon garee kanaa dachee bal'ifannaa ta'e otoo jiru caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa immoo ajandaa jijjiiruun akka walitti bu'insa xiqqootti ilaaluun uummata meeshaa maleeyyii ficcisiisaa jira. Haala kanaan uummata qe'ee isaarraa buqqee jiruun wabii nageenyaa tokko malee callisanii qe'ee keessatti deebi'aa jechuun uummata mufachiisees jira. Kaleessas miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 4 ta'an giddaa ayyaana irraa baduun faannoo dabalamaniiru kan jedhu maddi keenya sochii humnoonni kun taasisaa jiranis dabalaa jiraachuu fi miseensota raayyaa ittisa biyyaan kan deeggaramanidhas jedheera. Kanaan dura walitti bu'insa raayyaa ittisa biyyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame sababeeffachuun gareen faannoof hojjetu uummata nagaa rashanaa turuun ni yaadatama. Godina Wallagga Bahaa giddaa ayyaana Kiramoo Roorroo Guduruu Wallaggaa keessattis maqaa araaraa jedhuun gochii falfakkaataan adeemsifamaa jiraachuunis ni beekama. Gareen fiinxaleessaan kun immoo araaras akka carraatti fayyadamuun dagachiisee uummata nagaa irratti haleellaa raawwachaa jira. Humnoonni mootummaa ajjechaa seeraan alaa fi sarbiinsa mirga namoomaa raawwachuu jabeessanii kan itti fufan ta'uu maddi keenya hime. Bal'ina oduu kana akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti ajjechaa suukanneessaan namoota nagaa irratti humnoota mootummaan raawwataa jira. Humnoonni mootummaa namoota nagaa ajjeesanii reeffi isaanii akka hin awwaalamnes gochuun bineensa nyaachisaa jiraachuun oduuwwan guyyaa guyyaatti dhaga'amaa jiranidha. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti guyyaa dheengaddaa jechuun fulbaana 16 bara 2023 waraanni mootummaa dargaggoota 2 ajjeesuun reeffa isaanii fidanii magaalaa keessatti akka gatan namoonni ijaan argan ni dubbatu. Gochi saalfachisaan kun guyyaa kaleessaa gara naannoo sa'a 8 walakkaatti waraanni mootummaa reeffa namoota 2 fidee dhufuun magaalaa Najjoo naannoo baankii daldalaa fuulduratti gatee darbuu jiraattonni himaniiru. Dargaggoonni kun lamaan eessatti akka ajjeefamanii fi eessaa akka dhufan hin baramne kan jedhu maddi keenya reeffa isaanii qofa lafatti kan arganii fi yeroo dheeraaf daandiirra erga ture booda waraanni mootummaa namoota kaayisuus odeeffanneerra. Odeeffannoo biraa kan nuuf heeran akka jedhanitti immoo dargaggoonni kun maqaan isaanii Saamuun kan jedhamu ganda Leemuu Naasiraa qabamuun kan ajjeefamee fi akkasumas inni lammaffaa immoo Nugusee kan jedhamu ganda Gabaa Sanbata Duraarraa qabamuun kan ajjeefamedha jedhu. Dargaggoonni kun kan ajjeefaman miseensa caasaa dhokataa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun waraana mootummaa ajjeessuus odeeffanneerra. Haaluma wal fakkaatuun godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Qubbaa Bishaappiitti dargaggoonni 2 haala suukanneessaan ajjeefamuu reeffi isaanii bineensaan nyaachifameera. Dargaggoota barnoota irra jiran waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun waraanni mootummaa safuu seeraa fi namoomaa hin qabne gara jabinaan ajjeeseera. Humnoonni mootummaa dargaggoota kana erga ajjeesanii booda dirree irratti gatuun reeffi isaanii bineensaan nyaatame. Uffanni isaanii qofti bakkeedhaa argamu maddeen keenya himaniiru. Akka maddi keenya ibsaa jirutti yoo ta'e kanaan booda namoota caasaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun shakkaman hidhuu dhiisuun uummata duratti akka ajjeefaman jechuun qajeelfama qaama mootummaa irraa kennamedha jedhu. Caasaaleen mootummaa naannoo Oromiyaa olaanoon qajeelfama kennaniin namoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon shakkitan hidhuu dhiisaatii ija uummataa duratti ajjeesaa dargaggoota barsiisaa jechuun qajeelfama hamaa dabarsuu maddi keenya himeera. Haaluma kanaan dargaggoonni mana teessanii dhumuu keessanirraa waraana bilisummaa Oromootti makamuun badirraa akka of baraartan jechuun qaamoleen hedduun dhaamaa jiru. Akkasumas hawaasni Oromoo keessumaa immoo dargaggoonni wal deemuun of eeggannoo cimaa taasisuu qabdu jechuunis maddeen keenya dhaamaniiru. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya kan guyyaa har'aaf qabannee turre hangesuma. Oduu dubbisuun kan isin faana ture ana Bunnaa Waabeekooti. Isinis qophiilee keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii Sabskiraayib gochuun maamila akka taatanis naffeerra. Qophiin keenya kan hangasiitii nagaatti nuuf tura.